Yaaturu jimmalaan faani gibiree gama taasifachuu faani jireenya koo akkamitti nu jaartoliin isaa osoo jirru jaarsi keenya tuffatamaadha. Ati intaatu ati dhamaatu si jammata lifisfisii kiftiidhaatis. Anis immoo namni diimaan humna qabu haasaa irraa tolu diimaan kun immoo osoo asii bade inumaayyuu kan akka kee sharafaa funyaan kan hin qabne kun immoo fuuffachuu hin danda'u yookaan waa yaaduu hin danda'u dhamaatota akka walii. Hayyuu. Fixanii dagachiisuun. Waliin jira akkasuma abaarti gadi baay'ee akka keessi yeroo deemu hunda kaasa'u kana wayyaare afaan hin bichaa. Hin dagattanii. Wayita baraan hoolatti ga'ellee asii fachi si aggacha. Bexaam manama saniin laallaka yeroo biraan laallaka. Ashaflik. Wal taqattaqee bakka mala. Seeroo si laaluu dhufne barumsi. Siyaannee si laaluu dhufne malee wanti biraan jiru si. Kamati ani hangaarraa ka callise kabaja Saayidootiif jecha. Beektumti miti Saayid dubartiin akkanatti isa tuquu miti waardiyaatti yaamuu miti. Dhiironni isa ilaalu miti. Miti dubartoonni dhiironni miti. Irraaf tiisiisni takkittiin uftee asirratti itti qubannaan ol kaanee nama san ciccirree adda babbaasnee isa awwaaluu qabna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota daawwattoota keenya bakka isin nageenya wajjin haa jiraatu. Mee waan nagaa gaafadhu? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota fi kabajamtoota keenya bakka jirtanitti nageenyi keessan isin haa baay'atu isiniin jenna. Jecha har'a maaliif deebinee dhufne akkuma argitan viidiyoo dhumarratti gadhiisne yookaan argitan taate imaantuyyuu piraankii anallee isinillee wajjin nu goote maal goote akka waan nama Sumayyaaf beezan waliin mari'atanii beezan akkasiin nagoomsitee naan deemte Sumayyaan isii ergitee meeshaa Arbeen Majlis TV kanneen kana kan dheengadda isii bibbiteef akka waan jala guuratanii fakkeessitee piraankiinas goote isinillee goote jirti. Kanaaf san malee achirratti immoo waa dubbattee turte. Bilbilli na jalaa badee tureette. Bilbilli jalaa badee sun dhugaadha piraankiin ta'een. Bilbila dhugaan gattee iPhone qabdi turte. iPhone xiqqoo isii san amma namni biraas hin seenne mucaan tokko seenne haayilaandii balbalumarraa guuratee deema. Xiqqishuma seenne jechuudha. Garuu Ayyuu fi Imaan dhudhufaa turan jechuudha. Ani guyyaa sadiif Ayyuu fi Hawwiin dhudhufaa turan jechuudha. Ani guyyaa sadiif Finfinnee ture. Achi ture jechuudha. Haala saniin iddoos mijeeffannee Sumayyaallee wanti goone saniif achi turre jidduu san dhufaa turan. Isii birallee haa buluu baatanii dhufaa deemaa turan. Ayyuullee akkuma argitan firaasha qabattee asii galtee turte. Akka waan deemtee deebitu akka hin dagatamneef asuma galuu jira jechuuf na fakkaate. Kanaaf amma bilbilli sun badee jira. Jara qofaa seene jarumatuyyuu sharrii wayitiif isii aarsuuf jala fudhatanii jiranii har'a jara lachuu gurra qabee gaafachuuf deema. Gurra qabee gaafadha. Garuu ani Hawwii fi Ayyuu fudhatan jedhee murteessullee hin danda'u. Mucaan haayilaandii guurullee haala keessa waan tureef. Kanaan duran dhufaa caqasika yoo atummaan ala maadaabaraa haayilaandii wajjin dagattee maadaabaraa keessa keetteef malee nama tuquu miti. Lakkii akkasuma kan yoo achi yeroo waa gurguru waa argeeyyuu fuudhin na kenna. Mucaan haayilaandii guuruu fi nama beeku akka qoshashaa fuudhin nu gata. Kana dura egaa meeshaan biraa si badeen beene ergam fudhannee isaan ma fudhate jechuudha. Hawwii fi Ayyuu ma fudhate. Meeshaan baduu hin bada hattuun seentee ni beekti. Garuu dallarraan utaatee seenti. Hattuun seentee akkamitti bilbila kiyya qofa fudhatee. Hattuun halkan dallarraan seentee uffataaf kophee guurattee ni beekti balbalarraa. Uffata ala jiruuf kophee. Kana gootee ni beekti garuu akkatti seentee telefoona fi waan biraa tuutee hin beektu. Akkatti hin daffartu gibbillee hin seensu gaafsanuu akka carraa ta'ee dhimma wayitiif atiriin baname akkasi seente. Atillee yoo harkeetiin futee maadaabaraa keessa keette malee mucaan hin fudhanne. Kanaaf Ayyuu fi Hawwii ta'uu si aarsuuf yookaan sharrii wayitiif waan biraa keessa barbaaduuf yookaan akka ansi bilbilee anifatti waliin agarreef yeroo ansi bilbiluu na jalaa kaasuuf ta'uu danda'a fa'a. Garuu natti illee bilbilee na jalallee hin kaasne bilbilee kan kennaa jala gudide yoo dhimma saniif sharrii akkasii yaadanii waan akkasii godhan taate hin gaafadha jara lachuu amma. Amma Ayyuun na bilbiltetti akkam taateen jettee na gaafataa turte dhimma Sumayyaatti irratti. Akka waan nama aarii akka nama yaadee wayi akkami Sumayyaan akkasii gooti. Maal na qabattee hin deemin naan jette beektaa na bilbiltee. Si galee maal goote jennaan ana si gargaara ture. Akkamitti beezallee amantaa naan jedhaa turte. Kanaafuu kootu si tajama hayyee kootu gargaaraa wal agarraa booda jedheeni dhuftee deebisaa jedheeni. Eegaatiin na dhuftee eessa deebi'aa jettee dhuftee deebi'aa jettee turte. Kanaaf Hawwiillee immoo ana bilbileefit si tajama kootu jedheeni jira. Tolee hayyeen dhuftee jirti amma dhufu jiran jaarlachuu. Xiqqoo ture argaa bilbileefit saniif viidiyoo kan waraabee kaameeraallee kaa'ee isin fuuldura gaafadha. Yoo argitee sharrii akkana eegalanii jiran har'a bilbila fuudhanii boru waan bira fuudhan. Si galee yoo har'a bilbila sharriif yookaan si aarsuuf fuudhanii jiraatan boru waan biraa fuudhanii yoo waan kana fuudhan
boruu yookaan sillee si fuudhanii yookaan illee na fuudhan. Irraan goran. Barataatumaan guddataatumaan deema. Ayyaama san dhiisiti. Isa jechuun jara lachuu yaamsitiin jirtaa? Jara lachuu waamee jira. Yoo gaafannaa sitti jara lachuun gaafannaa san dhiisiti suma